warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan hordoftoota kiyyaa fi kabajamtoota kiyya irra deebinee dhufnee jirra isiniin jenna. Akkasumatti har'aan tana barnoota akkaataatti kaayini maastariidhaan viidiyoo ediitingii itti hojjechuu danda'aniin isin barsiisuu deema. Akkasumas warri istiidiyoo fa'aa keessa teessanii akka nama istiidiyoo keessa taa'ee haasa'u jiru fakkeessuudhaan bifa 3D ta'een akka ajaa'ibaatitti itti hojjechuu dandeessan isin barsiisuu dhufeetiin jira. Amma kaayini maastarii keenyarra ni galla. Kaayini maastarii keessa yoo seennu kaayini maastarii akkanatti irra gattu qanne 16 kana filanne kireet kan jedhu kana tuyina kireetii san booda akkanatti nuuf dhufa. Yeroo akkanatti nuuf dhufe maal godhuu qabna amma baagiraawundii takka filachuu qabna. Baagiraawundii takka cal jennee baagiraawundii takka filachuu qabna. Anama baagiraawundii tana filadhee jira. Baagiraawundiin tuni tan irratti walitti qabannu waa hundaa'uu irratti walitti qabachuu dandeenyu akkasitti isiniif hojjechuu deema. Akkasitti waa xiqqoo hanga barbaadan dheereffachuu dandeessan baagiraawundii tan. Akkasuma amma immoo laayarii kanarratti innee baagiraawundii istiidiyoo takka fudhanna. Istiidiyoo takka fudhannee dhufna. Amma istiidiyoo tana fudhannee jirra. Amma istiidiyoo tana hanga barbaanne dheereffanne wal qixxeeffannaa jechuudha. Baagiraawundii duraa saniin akka wal qixxeeffan. Amma iskiriina guutuu godhuuf bakka tana tuyne akkanatti iskiriina guutuu moobaayila guutuu godhanne. Amma mootuu maal fidanna sarara diimaa kana jalqabarra dhiifachuu qabna yeroo hunda. Miidiyaa kanarra tuyne ammallee maal godhuu barbaanna viidiyoo fakkeenyaaf waan irraa dubbachuu deemnu takka fidanna. Viidiyoo waan irraa dubbachuu deemnu takka cal jenneetuma fidanna. Viidiyoo joortana fa'aa fudhee dhufu. Cal jeetuma namma tanuma filadheetuma dhufee akkana wal qixxeeffattanii jechuudha bakka tanarratti. Bakka tanarratti egaa akkana wal qixxeeffattan maal gootanii siitingii xixiqqoo tana tuyitaniiti seendi to paak kan jedhu kana tuyitanii akkasumatti duubatti qaarsitan. Gizee duubatti qaarsitan boodaas deebitanii kiroomaakii barbaaddanii kiroomaakidhaan irraa giriinii kana irraa akkanatti balleessuu qabdan. Akkanatti eegarraa balleessine kunoo bifa bareedaadhaan dhufee jira. Amma mootuu bakka taa'uu barbaannu san yoo kursii irra taa'uu barbaannes kursii fidannee yookaan kaan ammoo akkumatti cal jenneetuma mee viidiyoo tana amma fuudhees na agarsiisu. Viidiyoo tana amma akkatti eega fudhannee bakka tanarra tuyne yoo guddate irraa wanna godhuu dandeenya irraa sirreeffachuu dandeenya. Akkanatti irraa sirreeffanna. Akkatti sirreeffannee hanga barbaanne guddisuullee dandeenya hanga barbaanne waan fedhallee godhuu dandeenya. Amma akkanatti guddifannee akkatti guddifannee kiroomaakidhaan irraa balleessina. Amma baagiraawundii isii tana kiroomaakidhaan irraa akkanatti balleessinaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Amma kunoo akkuma agartan kana kunoo akkuma agartan kanatti ammaan tana shoof akkuma agartan kanatti bifa ajaa'ibaa ta'een irraa wanna godheetiin jira. Amma mootu waan kana gaggabaabsuudhaan haa gaggabaabsuu ni dheeratte waan ta'eef niin gabaabsaa jechuudha. Kan iddoo kanarra tuqee irraa kuta. Tanallee akkasumattiin irraa kukkute jechuudha. Kunoo bifuma salphaadhaan karuma salphaadhaan akka nama istiidiyoo keessa teenyee viidiyoo dalagaa jiru haasa'aa jiru fakkeessinee jirra jechuudha. Obboleessoo bareechinee dalagnee jirra kunoo. Akkasumatti sagalee irraa muut godhuu yoo barbaaddanillee sagalee irraa muut gootanii wanna godhuu dandeessan jechuudha. Sagalee irraa muut gootan jechuudha takka.
Kunoo taphachiisa. Bifa akkanaa kanaan hojjetatanii akka barbaaddanitti dalaguu dandeessanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasii ammallee gabbuufachuudhaaf xiyyaa kana tuqachuu qabdanii xiyyaa kana tuqattanii seef gootanii biraa deemuu qabdan jechuudha. Bakka tana seefii tana tuqattanii seef gootan. Seefii tana tuqattanii seef gootan biraa deemuu hin qabdanii bakka tana bira turuu qabdanii akkasii fiidiyoon irraa isiniif qabannee dhufne barnoonni irraa isiniif qabannee dhufne kan hanga ammaa nu daawwachaa turtan kana fakkaata hanga barnoota biraatiin walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna.